akka yoo hammaatteyyuu hammeenyummaa abbaa manaa keetii irraa baastee miidiyaa irratti hin dubbatini. Maaliif jennaani warri viidiyoo waan inni dubbate fidee sitti geessu sunis kanatti dubbatte dhaqee isatti geessu sunis jaalala keessan qabaatee miti akkasin gargar fagaattan sababa barbaaduuf. Ashama harka fudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam isaa kana geessan. Ana obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba nageenya na bukkee ture simbirallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin adeeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isin jechuu jaaladha. Akkuma jalqaba iskiriin irratti argitan jechuudha. Dhugaa rabbii waan akkanaa kanarraallee dubbadhee hin beeku gammootuyyuu daqiiqaa muraasa waan daqiiqaa 5 hin caalleef haasaa isheen irraa dubbattu irraa dhageeffadhee ka'ee akkasuma immoo koomentii jala sanatti barreeffamuu fi iddoo tokko tokkotti viidiyoo namoonni tokko tokko irraa dubbatan argeeni akkan dubbadhu na taasise jechuudha. Maaliif namni tokko nama ta'e waan isatti dhagahame tokko dubbachuudhaaf mirga qaba jechuudha. Yaada sammuusaa keessaa bahe tokko waan isatti fakkaate tokko dubbachuudhaaf mirga qaba haa ta'u maleetu jechuudha. Ani walumaa galatti nama Oromoo jedhamu tokko jechuudha mara anumaa waliin baay'ee tokko taasise jechuudha. Maaliif jennaan gaafa dhirsaaf niitii wal lolanii kan akkasitti namni ariifatee dhugaa rabbii akka ajandaa waan tokkooti yaamamanitti akka waan nama tokkoo fi buusii yookaas immoo jirami gargaarsa nama tokko gargaaruuf namni xurumbaa afuufee walitti isaan yaameetitti jechuudha. Ani hin beeku maaliif gizee tokkorraa tokko namarra walirraa hin baratan maaliif jennaani gisuma abbaan manaa fi haadhi manaa akkasuma dhirsaaniitii wal lolan gedduu lamaan deemanii ta'uniyyuu jechuudha waan irraa hubanne tokkorraa waan hin dhageenye tokkorraa fidanii gamaaf gamanaa walitti fidanii jechuudha. Jarri sun osoo jalqaba lolli isaanii takkayyuu laaftuu taate akka isaan lola sana jabeessanii gargar bahan barbaadu natti fakkaata warroonni akkas taasisan sun jechuudha. Keessattuu mootuyyuu jechuudha isaan kun lamaanii nama ijoollee shan walirraa qabu yookaan maaliif har'a isaan jechuudha tarii namni har'aa sifachi fiigdanii ta'uniyyuu viidiyoo kan isheen haasofte viidiyoo dhaxxanii isaaf kan inni haasa'e immoo fiddanii siitti argitan kun jechuudha. Boru lafatti haftu maaliif jennaan isaan kallattii kamiiniyyuu jechuudha. Nama gargar fagaatan miti maaliif wanta walitti isaanii dhutu jira waan ta'eef jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Isheen iyyuu irraa dubbattee jirti. Daqiiqa 5 viidiyoo ishee dhageeffadhe sanarratti jechuudha. Baay'ee tokko barumsa naaf ta'e maaliif jennaani micayyoon kuni isaan kan adda baate yookaan inni kan dhiise biraa sokkee dhiyoo kana miti yookaas immoo waanuma salphaa ji'a tokko ji'a lamaa miti isheen bara 2003 ji'a tokko kan inni 2023 jechuudha. Bara 2023 ji'a tokkoffaa keessaa kan inni na dhiise na biraa sokkee jetteerti. Agartanii mee guyyaa kam keessaa guyyaa tokko mee osoo isin ta'e odoo nu ta'e hojjedhaatii bakka sana bu'aa laala maaliif jennaani unkaan ijoollee hamma kana baay'atu ijoollee kana wajjin akkatti jiraatteetii miti dhuunfaa nama tokko yoo osoo taatanii qaada miidiyaa irra baatanii maqaa nama sana maqaa abbaa manaa keessana yookaas immoo maqaa abbaa manaa keessanii san laffaftanii wantoota hedduu jettanii jechuudha. Haa ta'u malee immoo jechuudha isheen baay'ee nama sirriitti yaadan bilchaate yookaas immoo yaadan iddoo guddaa jirtudha mucayyoo kana baay'een ishee dinqisiifadha jechuudha. Maaf kana dura irraan dubbatiin na dhiisee deemee daa'ima irratti gatee inni akkas na godhe jettee hammeenya isaa maaf hin dubbatiin maaliif ji'a amma kana dheeratu jechuudha. Waggaatti siiqaa jirti already jechuudha. Akkamittiin namni osoo sin ta'ee bakka ishee sana bu'aati mee jechuudha. Ijoollee kana sadeen afaan qabattanii ta'aniyyuu jechuudha. Unkaan ji'a tokko ji'a lama mitiiti sa'aatii 24 hin turtan jechuudha. Yoo subaatanii wantoota adda addaa irraa dubbattan jechuudha. Kanaaf ammoo isheen nama cimtuudha. Ammallee jechuudhaani akka nama tokkotti akka ilaalcha kootiitti jechuudha. Waaqayyo ammallee akkasumatti yaada akkasii yookaas immoo bilchina sammuu kana caalaa siifaa dabalu ammallee hammamta akka yoo hammaatteyyuu hammeenyummaa abbaa manaa keetii irraa baastee miidiyaa irratti hin dubbatini. Maaliif jennaani warri viidiyoo waan inni dubbate fidee sitti geessu sunis kanatti dubbatte dhaqee isatti geessu sunis jaalala keessan qabaatee miti akkasin gargar fagaattan sababa barbaaduuf. Kana keessa baqa jirami ajandaa godhatanii torii ofiidhaatti fayyadamuuf malee namni isaaniif yaadeeti miti dhugaan isin hin jira jechuudha. Namoota baay'ee irratti argee jira. Kana dura eenyu mucaan Kadirii fi haadha manaa isaallee akkasitti jechuudha gizee sana gedduu namni wanti isaan hin jedhi wanti isaan hin godhin hin jiru. Garuu har'a gaafa isaan araaraman kana maal ta'anii lafatti hafan. Jara sana har'a eenyutu fideetooni kaleessa akkas jettanii eessa jirtan jedhee namni isaan yaadatu jira nam tokko jechuudha. Maaliif abbaa manaa fi haadha manaa keessattuu nama ijoollee walirraa qabu.
keessattuu mootu jarri kuni dhugaan sinin jedhan nama kamiifiyyuu Oromoo maraaf akkuma guutuu addunyaatti nama seenaa qabanidha. Maaliif akkamittiin akka isaan sadarkaa kanarra ga'anii ummata bal'aa beeka jechuudha. Dhugaan sinin jedha. Maaliif kan ijoollee kana hunda dahanii guddisuu mitiiti. Ijoollee tokko jechuudha namni daa'ima tokko guddisuu dadhabee miti baay'een keessan kan fiddanii qoshaasaa gandaa keessatti gataa ooltan jechuudha. Ammootu isheen iyyuu irraa hin dubbanne hammeenyaan jechuudha. Ammallee irraan dubbataa hin jirtu akkan ishee dhageeffadheetti biyaansi daqiiqa 5 fi liivii san jala ture dhageeffadhee jira jechuudha. Waan isheen irraa dubbatte jechuudha. Osoo waa hin hubatin eenyutu miidhamaadha eenyutu miidhee miidhamaan eenyudha kan miidhee eenyudha jedhaati adda baafadha waan hundarraa dubbachuudhaan duratti jettee jechuudha. Waaqayyo ammallee beekumsa sana caalusiifaa dabalu. Kanaaf inni immoo tuyyuu jechuudha. Ijoollee isaa sana laaluudhaa fi abbaadha innis yaaduu danda'a. Dura namni waan xixiqqoo irratti walitti bu'uu danda'a. Waan xixiqqishu jechuudha. Maaliif abbaa manaa fi haadha manaa isati jechuudha. Lukti iyyuu jechuudha. Yeroo hojjetan lukti keessa lamaan iyyuu ofii walitti bu'a jechuudha. Kanaaf maaliif yaaduu danda'a? Fudhatee of bira busheetooni yaaddoo ba'uuf danda'a. Maaliif kana ji'a amma kana dheeratu irraa fagaatee ta'a. Akkuma isheen jette amma dubbatteetti jechuudha. Irraa fagaatee ture yoo ta'e yaaddoo bahuudhaaf fuudhee of bira tursiisuu danda'a. Ammootu ammoo akka kun asliin irraa dubbataa ture liiv irratti isheetti himaa turetti mucaa kootti fudhadhu ijoollee koo fudhadhu siin jedheera waan akkasii jechaan inni turan jechuudha. Kanaaf iyyuu mucaan suni yaaddoo bahuudhaaf fuudhee of bira bulchuus tursiisuus danda'a. Garuu namoonni isaan lamaan gidduu deemtanii waa'ee daa'ima isaaniitirraas waa'ee isaaniitirraas waan tokko osoo hin beekin nama loluma laafaa tokkoyyuu gara jabaatitti jijjiiruudhaaf jara sana san caala walitti buusuudhaaf gidduu lamaan deemtanii ololan geggeessinaa. Keessattuu bakka haadhi manaaf abbaan manaa wal lolanitti ani hin beeku dhugaan isin jedha nama hammam baay'atu bee wareedhaaf oduudhaaf kun hundumtuu jechuudha. Dhugaa daqiiqa 5 nama san gabaabbattu liivii sana dhageeffadheetti jechuudha. Namoota hedduun taazzabe namoota baay'eelleen laale jechuudha. Kanaaf akkas ta'uu hin qabu. Akkas hin godhina. Maaliif jennaan gaarummaa hin qabu. Har'a mucayyoon kuni dhugaan isin jedha osoo hagamta akka ta'eyyuu isas ta'e ishee hin beekan garuu jechuudha. Isheen akkasii inni akkasii jedhaniitu walirraa dubbatan nanti fakkaatu jechuudha. Maaliif isaan jechuudha jireenya isaanii lamaan gidduutti barumsa guddaa yookaas immoo sadarkaa kam keessa akka darbanii isaaniif rabbii qofa beeka. Ammootuyyuu uummata bal'aa Oromoo marrillee ni beeka. Akkamittiin isaan dadhabbii hammamiitiin ijoollee kana akka isaan iddoo kanaan gaatan jechuudha. Waaqayyo isaaniif haa guddisu. Ammallee guddatanii jiru. Rabbi ammas kana caalaa isaaniif haa eebbisu. Ijoollee isaanii guddatanii tooniyyuu iddoo guddaa ga'anii kan isaan itti boqotan rabbi isaan haa taasisu dhugaa. Maaliif jennaanii ijoollee 4 miti. Daa'ima takka guddisuun hagam takka akka ulfaattu nama daa'ima dahee of harkatti argetu beeka jechuudha. Kanaaf salphuma fakkaata nama alaalaa laalan yookaas namoota alaalaa maaliif namni gaafa dubbiidhaan faradu jechuudha akka qaama naqee keessa ture waan sana argeetti miti jechuudha. Isaaniif salphaa ta'uu danda'a. Warra innan akkasii gatee deemee isheen sana akkasii jedhee tooniyyuu jechuudha. Waan tokko osoo irraa nubatiin lola haadha manaaf abbaa manaa waan nam tokko jechuudha. Maaliif rabbii fi isaan lamaan gidduu bakka sanaan ala namni beeku hin jiru jechuudha. Isaan lamaanii fi waaqa tokko qofa isaan beeka. Maalirratti akka wal lolan lolli isaanii sun dhugaa ta'e soba ta'e namni beeku tokko hin jiru jechuudha. Jecha namni waree takka waanuma xiqqoo yoo dhaga'e guddisee too jechuudha. Asiifachi fidee ani hin beeku dhugaa keessattuu jechuudha. Maaliif jennaani Oromoon keenya jechuudha lafa namni gaafa walitti sargii ta'aaf isaaniif gaafa namni walitti bu'e jechuudha isaaniif sargiidha jechuudha. Maaliif maal jedha Oromoon girgirriin kuruphee sardiidha sargiidha moo maal jedhan beeku jechu kun garuu jechuudha yoon dogongoreera ta'e ifama. Kanaaf akkas ta'aaf gaafa abbaan manaa fi manaa wal lolanii bakka waan ina garre tokko kasan caalutti dabalanii dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee ariifatu gaarummaa hin qabu wanti kun boru mana keessanis dhufuu danda'a. Maaliif qubni takka namatti achi qabamti afur immoo akka gaafa namatti as deebi'u gaaf sanarraa baruudha. Kanaaf mucayyoon sun baay'ee nama cimtuudha. Akka isheen amma dubbatte kan baay'ee ishee dinqisiifatte. Maaliif namni miidiyaa kanarra bahee toonii waan akkasiirraa dubbatu ammootu tokko nama dhiira barbaadu waan adda addaa barbaadu sirriidha dhugaa isheette. Qaata lafanii waa meeqa dubbatan jechuudha. Odoo namoota tokko tokkooti jechuudha. Fakkeenya namoota tokko tokko osoo fudhattanii akka ishee kanatti daa'ima 4 qabattee mitiiti kophaa ishee oltee bultuyyuu osoo ta'ee qaata
abbaa manaa ishee kanarraa waa baay'ee dubbatte mucayyoon tun garuu nama cimtuudha ammallee kana caala rabbiin beekumsa kana caalu ishee faa dabalu ammallee hin dubbatin an akka obboleettiitti yookaan akkana yaada nama tokkootti jechuudha maaliif namni akka ilaalcha isaatitti waan itti dhagahame dubbata waan ta'eef osoo dhuma si miidhayyuu osuma wal miitaniyyuu miidha keessan fudhadhaa malee miidiyaa jannaanii namni miidiyaa irra jiru namuma fayyaayyuu walitti buusaa oola nama fayyaa lola hin qabneyyuu gizee tokko iddootti walitti buusaa oolantu jira jechuudha kanaaf immootu isin nama ijoollee hamma kana wal gedduudha qabu mitiiti namni oomayyuu wal gedduu ijoollee hin godhatin iyyuu deebi'ee haraarama baay'een isaanis immoo argaa jirtan fakkeenya ijoollee tokko fudhadhaadha maaliif namni midhaan bishaan isaanii iddoo tokko yoo ta'e eenyumtuyyuu gargar baasuu hin danda'u wal lolanii addan fagaatanii lolli waanuma jiru maatii gedduutti obbolaa gedduutti haadha abbaa manaa gedduutti inuma uumamaa waanuma jirudha namni sichammar jireenya isaa sun iyyuu maal akka ta'e yookaas immoo dhandhama jireenya isaa sana dhandhama bultii isaa sana kan baru gisee tokko goggaa gicciitiin akkasii mudatudha jechuudha kaleessa maal keessan darbe har'a weessan jira isteeppiin ani kaleessa keessa darbe suni har'a na bukkee akkasumaan dhufee jira moo na duukaa hafee jira waan jedhu jireenya isaanillee iddoo isaan itti madaalanii toon jechuudha eessa kaanii eessa akka ga'an madaaluu danda'an gaafa akkasiiti maaliif namni walitti bu'a sababa ta'eef jechuudha eessuma kam keessattuyyuu walitti ni bu'a ni araaramalleedha jechuudha kanaaf namoonni baay'een gadduu deemtaniitu jechuudha ishiin iyyuu miilana dubbachuu isheeyyuu jechuudha humna ishiitii olitti gaafatawudha innis maalidha osoo isinis ta'e nama dahee tooniyyuu waan sana bakka sana bu'ee tooniyyuu of madaalee beekuu danda'a jechuudha mucaa sana inni yookaas yaaddoo ijoollee sana bahuudhaaf irraa fudhatullee ishee immoo waanuma yeroo kamiyyuu ijoollee sanaan gargar ishee baasu itti fakkaatee tooniyyuu baatee dubbachuu dandeessi boo'uu dandeessi kanaan dhageessan malee kana dura meerra inni akkasuma godhee akkas ta'ee akkasitti wal lolle jettee irraa dubbataa turte hin turre kanaaf waa'een ijoollee yookaas immoo waa'een dhala ofiitiin dhufte immoo akkuma isheen jette haadha kooyyuu maan taane jette laakka namni dhala kootiin natti dhufe ijoollee tiyyaan natti dhufe haadha tooyyuu osoo taatee isaaniin dhaga'uu jette sirriidha anas osoo ta'e maaliif itti fakkaata inni amma fakkeenyaa fi amma isheen dandeessu sanayyuu danda'uu dhiisuu danda'a maaliif dhiira waan ta'eef jechuudha dhiirri yookaas abbaan yoomiyyuu bakka haadhaa bu'uu hin danda'u akka haadhatitti ijoollee sanaaf bakka bu'u ijoollee sana kunuunsu waan isaaniif barbaachisu hunda beekee sa'aatitti guutuu dhiisuu danda'a maaliif dhiirri ga'eensaas kan biraati akkasuma dubartiin immoo ijoollee ofii biratti ga'eensi kan biraa sababa ta'eef yeroodhaaf itti fakkaatee toonii amma yaaddoo bahutti fudhachuu danda'a garuu mootuyyuu waan akkasitti irraa fageessu miti jechuudha mucaan illee gisee irraa dubbatu jechuudha kanaaf namoonni baay'een bakka akkanaatti keessattuyyuu isaan nama ijoollee kana hunda wal bukkeedha qabu walitti buusuuf jettanii waan hin raanuban waan hin dhageenye dabaltaniin dubbatina akkasuma mootu waan inni jedhe fiddanii isheetti kasheen jette isatti hin geessinaa maalirraa argattan wanti isinirraa argattan hin jiru jechuudha kanaaf iyyuu wanta akkanaa kun nurraa hafu dhugaan isiniin jedha bakka namni wal loletti sargii isiniif ta'eetu akka sargii akka waan bakka caffaraa waamamtanitti nama kuma meeqa taatanii achitti oduudhaaf hamma sana mul'achuun keessaniyyuu ofuma deebi'aa ofuma daalaa affaraame ofitti isinaa affarsiisu dhugaa waan akkasii irratti jechuudha kanaaf obboloota koo kuni akka nama tokkotti waan natti dhagaamin irraa dubbadhe micayyoos ta'e isas ta'e waaqayyo rabbi tokko isaan haa taasisu mootu ijoollee isaanii rabbi haa guddisuuf darajaa guddaadhaan ga'eetooni nama aara ijoollee isaaniitti aara galfatu rabbi isaan haa taasisu kanaaf jecha nama osoo dhaga'uu baatanii natti tolaana maaliif lamaan isaaniiyyuu jechuudha faayidaa isaaniif hin qabu jechuudha kanaaf obboloota koo lafan dogoggoretti dhiifama naa godha bakka kanatti dogoggorte jedha dogoggora koorraniin sirradha namni hin dogoggora nama ta'e jechuudha hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha yaada namni qabdan akkuma jalqaba isin ibse koomentii jala naa kaa'adha turtii gaariin isiniin jedha waaqayyo isaan araarsu tokko isaan taasisuun jedha akka gama kootti jechuudha